Asham harqafuune kam jirtan daawwattoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa isin biraan goof dhiyaannee jirra. Oduu waliin ana Mahammad Sa'iid Hussein hanga xumuraa oduu keenyaan waliin turan affeerraa kooti. Itoophiyaa fi Paakistaan tumsa damee aviyeeshinii qaban cimsuuf walii galan. Paakistaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Jamaal Bakrii fi ministeerri aviyeeshinii federaalaa Paakistaanitti itti waamama dhaabbiin Ayisan Alii Magiin dhimmoota biyyoolessaa irratti mari'ataniiru. Tumsa damee aviyeeshinii qaban babal'isuun hariiroo waloo biyyoota lammanii caalmaatti cimsuuf walii galaniiru. Murteen pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa michoota rifaasiseen uummata mormiif baasuun gabaasame. Sagantaa televiziyoonii irratti pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suk Yo'eel dubbii barbaachisaa Kooriyaa kaabaa qoluuf qaamolee farra biyyaa ittisuuf jecha bulchiinsa waraana labsuu beeksisan. Murtoon hin eegamne kun immoo magaalaa guddoo biyyattii Se'ul keessatti jeequmsaa fi hiriira mormii guddaa keessummeesse. Yaadni pirezidaantichaa namootni kumaan lakkaa'aman gara mana maree biyyaatti bahanii mormii akka gaggeessan sababa ta'eera. Murtee kana hordofee waraanni biyyoolessaa duula kan eegale yoo ta'u paarlaamaa biyyattii keessatti garaagarummaan yaada uumamee ture. Waraanni naannoo paarlaamaa biyyattii ture hanga pirezidaantichi yaada isaanii hin geeddarretti akka bakkee turu ibse. Raashiyaa fi Ameerikaan lola Sooriyaa keessatti hammaateef wal himatan. Raashiyaa fi Ameerikaan kibxata kaleessa walga'ii mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii Niiw Yoorkitti ta'ame irratti sababa waraana Siiriyaa keessatti tasa hammaataa dhufeef wal dhabdee keessa galan. Shororkeessummaa deeggaru jechuunis mana marichaatti wal himatan. Finciltoonni Siiriyaa torbee darbe haleellaa gareen Hayaat Taahir Al-Shaam jedhamu raawwateen magaalaa guddoo biyya lammaffaa Aleppoo qabataniiru. Duraan Nusraa Firoonti jedhamuun beekama ture. Hanga bara 2016tti hariiroo isaa Alqaa'idaa Siiriyaa keessa waliin qabu addaan kutuutti. Achiin booda maqaa HTS jedhamuun of waamuun fincila mootummaa Al-Asad gaggeessuu eegale. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanis qoqqobbii irra kaa'eera. Ameerikaa fi UN garee finciltoota kana dhaabbata shororkeessummaa jalatti ramaduun qofti gocha hammeenyaa dabalata mootummaa Asad fi deeggartoota isaa Raashiyaatiin raawwatamuuf sababa ga'aa hin ta'u kan jedhan Wood humnoonni pirezidaantii Siiriyaa Bashar al-Asad fi Raashiyaa haleellaa manneen barnootaa fi hospitaalaa irratti raawwataniin lubbuu namoota nagaa irratti miidhaa gaggeessan jechuun himatan. Egaa kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraa oduu keenyaatti nu waliin turuu keessaniin galataa argadhaa. Oduuwwan caffee miidiyaa fanii waliin turtii gaarii.